koreen giddugaleessaa adda bilisa baasaa uummata Ogaaden Keeniyaa Naayiroobii irraa ibsi kennamee beekamtii isaaniitiin ala ta'uu himan. Itoophiyaatti gatiin qinxaaboo fi jumlaa boba'aa kan ji'a darbeetiin haala wal fakkaatuun akka itti fufu himame. Israa'el ulaa deeggarsi Gaazaa ittiin seenu hunda cufuu ibsiteerti. Israa'el ulaa deeggarsi Gaazaa ittiin seenu mara kan cufte kunis waliigaltee dhukaasa dhaabuu US akka dheeratu dirquuf jechuunis kaasaniiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa kan ta'an Kim Jong-un taphoota Pirimeer Liigii Ingilaand miidiyaaleedhaan akka tamsa'u biyya isaanii keessatti hayyamamuun himameera. Kunis dubbii ijoo ta'aatii kan inni jiru. Raashaan gocha Tiraamp dinqisiifachuu kan ibsite yommuu ta'u, aangawoonni Awurooppaa hedduun ammoo balaaleffataatii kan jiran. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduu kanaa fi kanneen biroo isinitti himna. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahu. Lammiileen Itoophiyaa 470 Saawud Arabiyaa irraa gara biyyaatti deebi'uun himame. Lammiileen Itoophiyaa haala rakkisaa keessa waggootaaf turan yeroo ammaa kana gara Itoophiyaatti deebi'aa jiraachuunis himamaara. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaa fi Oomaanitti haala rakkisaa keessa turan haaluma kanaan 470 kan ta'an gara biyyaatti deebi'uun himame. Lammiileen 302 Saawud Arabiyaa irraa yoo deebi'an 168 ammoo Oomaan irraa yoo ta'u walumaa galatti 470 kan ta'an Itoophiyaatti galuun himameera. Haaluma kanaan lammiilee biroo kan biyya biraatti hafanis haala wal fakkaataadhaan gara biyyaatti akka galaniif tumsi akka ta'u gaafatame. Gatiin boba'aa haaluma baatii darbeetiin akka itti fufu himame. Gatiin boba'aa qinxaaboo oomishaalee boba'aa ji'a gurraandhalaa bara 2017 tureen daballii gatii tokko malee akka itti fufu ministeerri daldalaa fi hariiroo naannawaa ibseera. Haaluma kanaan beenzilii liitiriin tokko birrii 101.7 kan itti fufuu fi naaftaan liitiriin tokko birrii 98.98, keroosiiniin liitiriin tokko birrii 98.98, boba'aan xiyyaaraa liitiriin tokko ammoo birrii 109.56 fi naaftaan gurraachi ulfaataa liitira tokko birrii 105.97 kan itti fufu ta'uun himameera. Haaluma kanaan naaftaan gurraachi salphaan liitirri tokko birrii 108.3 akka gurguramus murtaa'eera jechuun gabaan bahee ni agarsiisa. Tajaajilli elektirikaa Itoophiyaa hooggansa dabalatee hojjettoota 22 irratti tarkaanfii fudhachuu ibse. Hojii olaantummaa seeraa mirkaneessuu fi hojmaata badaa hambisuuf hojjetameen hooggantootaa fi hojjettoota dhaabbatichaa 22 irratti tarkaanfii fudhachuu tajaajilli elektirikaa Itoophiyaa beeksise. Tarkaanfichi kun kan fudhatame eeruu hojmaata badaa fi malaammaltummaa hawaasni kenne bu'uura godhachuun ta'uu dhaabbatichi himee jira. Bu'uuruma kanaan hojii dhimmicha qulqulleessuu erga hojjetameen booda namoota 3 akeekkachiisa barreeffamaan namoota 19 ammoo adabbii mindaan adabuu isaa eereem. Gama biraatiin baatiiwwan darbanitti gochi yakka hannaa fi mancaatii qabeenyaa humna ibsaa tiraanisfoormarii sarara daddabarsa elektirikaa haada elektirikaa fi kanneen biroo irratti raawwatamu ibseera. Miidhaan gama kanaan qaqqabee birrii Itoophiyaa miiliyoona 50 ol kan ta'uu fi kanaan wal qabatee yakkoonni 163 raawwatamuun hordoffiin irratti taasifamaa akka jiru kan eere yommuu ta'u kanneen keessaa yakkoota 11 irratti murteen darbuun ifa ta'eera. Gama biraatiin baatiiwwan darban keessatti maamiltoota kaffaltii tajaajilaa hin kaffalin hafan 368f akeekkachiisa kennuun dhaabbatichaaf galii birrii miiliyoona 127 ol argamsiisuun danda'amus ifa godhaniiru. Koreen giddugaleessaa ONLF ibsa Keeniyaa Naayiroobii irraa kenname beekamtii keenyaan ala jechuun gabaasa biraa baaseera. Ibsi mootummaa Itoophiyaa waliigaltee nageenyaa cabse jechuun Keeniyaa Naayiroobii irraa kenname beekamtii isaaniitiin ala ta'uu koreen giddugaleessaa adda bilisummaa biyyaalessa Ogaaden beeksiseera. Ibsichi waliigaltee bara faranjoota 2018 mootummaa Itoophiyaa waliin Asmaraatti taasifame kan cabsee fi gareen isaanii kan bakka hin buune ta'uus himeera. Waliigalticha hordofee naannoo Sumaaleetti haalli nageenyaa fi tasgabbiin hojiilee misoomaa kan jalqaban mul'ataa jajjabeessaa kan ta'an himuudhaan gaaffileen misoomaa siyaasaa fi dinagdee deebii argachaa jiraachuus amanu himeera. Haa ta'uutii osoo jalqabbii gaariin jiru ibsi beekamtii dhaabbatichaatiin ala kenname haala gaarii irra kan jiru gurraachessuu fi qajeeltummaa dhabuudha jechuun kaase. Dabalataanis dhaabni isaanii dhimmicha ilaalchisee ibsa ejjennoo abbaa qabxii 3 baasee dabarseera.
Haaluma kanaan ibsi Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti kenname beekamtii miseensota koree giddu galeessaa hojii raawwachiiftuu fi dura ta'aa itti aanaa dhaabbatichaa Abdulkariim Sheehii Musaatiin ala namoota dhuunfaa kan taheen ibsa dhaabbatichaan ala bahee ta'us adda baasaniiru. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen waliigaltee Asmaraa kan deeggaruu fi waliigaltichi haala fooyya'aa hojii irra akka jiru qabsoo siyaasaa karaa nagahaan eegalame caalmatti cimsee kan itti fufu yommuu ta'u, mootummaan federaalaa fi naannoo Somaalee waliigalticha hojiitti hiikuudhaaf tattaaffii taasifamuuf beekamtii kan kennu ta'uu kaaseera. Addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen akkaataa dambii boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo dhihootti yaa'ii kan taa'u ta'uu fi yaa'ichaan murteewwanii fi kallattiiwwan qabsoo nagahaa caalmatti itti fufuu ni kaa'a jedhamee eegama. Dhuma irratti addi bilisummaa biyyaalessaa Ogaadeen hawaasni ibsa qaamolee dhuunfaa irraa kennaman kanneen akka hin burjaajofnee fi qaamoleen dhuunfaa kunneenis gochicharraa akka of qusatan hubachiiseera. Israa'el ulaa deeggarsi gargaarsaa Gaazatti seenu hunda cufuun himame. Israa'el ulaa deeggarsi Gaazattiin seenu mara cufuu fi kanaanis waliigalteen dhukaasa dhaabuu US akka dheeratu dirquufi jedhama. Marsaan jalqabaa waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyaa sanbataa xumurameera. Waajjirri ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu Hamaas ammatti waliigaltee US dhiyeessite akka dheeratu hin fudhatu jechuun dubbateera. Yaada waliigaltee dheeressuu kana kan dhiheessan ergamaa Tiraamp kan ta'an Steve Witkoofidha. Dubbii himaan Hamaas ulaa deeggarsi Gaazaa ittiin seenu cufuun waliigaltee dhukaasa dhaabuutti fonqolcha geggeessuudha jechuun kan dubbatanii fi gartuun Filisxeem kun marsaan lammataa waliigaltee dhukaasa dhaabuu akkaataadhuma dura waliigalameen akka itti fufu ni barbaanna jechuun kaasaniiru. Kunis kanneen uggurame gadhiisuu fi Israa'el akka namoota hiite gadhiistu akkasumas loltoonni Israa'el Gaazaa keessaa akka bahan kan qabuu fi wabii US, Kaatarii fi Masriidhaan argatan malee waliigaltee marsaa duraa akka dheeratu akka walii hin galle kana dura ibsee ture. Ibsi waajjira ministeera muummee Israa'elii bahee kanneen ugguraman osoo hin gadhiisin waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'el hin hayyamtu jechuun kaaseera. Hamaas yoo kana kan deedu ta'e rakkoon ammallee itti fufa waraannis itti fufa jechuun dubbateera. Kim Jong-un taphattoota Pirimeer Liigii Ingilaandii miidiyaalee biyya keessaatiin akka tamsa'aniif eeyyame. Pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaandii biyya isaanii keessatti miidiyaaleedhaan akka tamsa'u eeyyama kennuu isaanii himaniiru. Haa ta'u malee eeyyama kana kan kennan dambii fi haalduree cimaa kaahuudhaan ta'uun kan eeramee fi haaldureewwan kennaman keessaa taphoonni hundinuu kallattiidhaan osoo hin taane erga gulaalamanii booda kan darbudha jechuunis kaahaniiru. Taphoonni hundinuu daqiiqaa guutuu 90 osoo hin taane daqiiqaa 60tti gabaabbachuudhaan kan darban yommuu ta'u, barreeffamoonni afaan Ingiliziitiin barreeffaman gara afaan Kooriyaatti jijjiiramuudhaan darba. Suur-sagaleen taphattoota Kooriyaa Kibbaa kanneen akka Son Heung-min, Kim Ji-soo fi Hwang Hee-chan agarsiisuu fi mallattoo gaa'ela saala wal fakkaataa deeggaru kamuu achi keessatti akka hin argamnee fi muramee akka keessaa bahu ajajni isaanii kun ni dabarsa. Raashaan gocha Doonaald Tiraamp dinqisiifachuun himame. Wanti aangawaan Raashaa dubbatan waan amma deemaa jiruun gammachuu akka qabu kan mul'isudha. Dhimmichi dhimma alaa akkasumas dubbii himaan biyyattii miidiyaatiif ibsa kennaniin ministeerri dhimma alaa Raashaa Sergey Lavrov akeeka Tiraamp waraana Yukureen xumura itti gochuuf yaada dinqisiisaadha jechuun galateeffataniiru. Kanumaan wal qabsiisuun bulchiinsa Baayiden kan qeeqanii fi akkasumas Yukureen keessatti humnoota nagaa kabachiisan bobbaasuuf mari'achuun waan safuu caabuu jechuun Awurooppaas balaaleffatan. Zelenskiin US daawwachuun dura gaaffii fi deebii waraabame fakkaatuun immoo dubbii himaan Raashaa Dmitry Peskov imaammanni alaa Raashaa kan bulchiinsa US amma jiru waliin kan wal simu ta'uu dubbatan. Isa dhihoo US mana maree nageenyaa UN keessatti Raashaa bira dhaabbattee kana dura yaadamuu nama dhiba kan tureef jechuun kan dubbatan yommuu ta'u, gocha yeroo ammaa kana mootiin Ameerikaa Doonaald J. Tiraamp hojjechaa jiru galateeffachuun dinqisiifataniiru. Kun osoo kanaan jiru falmii Tiraampii fi Zelenskii booda hiriirri Yukureeniin deeggaru Ameerikaa keessatti taasifamuun dhagahame. Erga Tiraampii fi J.D. Vance pirezidaantii Zelenskii waliin dubbii falmii kaase taasisaniin hiriirri Yukureen deeggaru Ameerikaa keessatti taasifameera. Namoonni dhibbaan lakkaa'aman Niw Yoork, Los Aanjelesii fi Boostanitti bahuudhaan Yukureeniif deeggarsa isaanii kennan. Kanneen hiriira bahan alaabaa Yukureen mirmirsuudhaan daandii qarqara pirezidaantiin itti aanaa Ameerikaa Vaansi maatii isaanii waliin argamu jedhamee eegamu toora galanii eeganiiru.
Boodarra miidiyaan US akka gabaasetti garuu Vaansii fi maatiin isaanii bakka biraa amma ifa hin taanetti geeffamanii durumaa Waayitsfiildii fi hiriirri mormii bulchiinsa Tiraampii fi Vaans mormuu yaadamee turuunis ka'eera. Haa ta'u malee wanti gaafa jimaataa Waayit Haawusitti ta'e akka dafanii bahuun dirqoo hin oolle jechuunis ni dubbatama. Guyyaa jimaataa Tiraampii fi Zeleniskiin dubbii miira makatee gochuu isaanii hordofee kaan mormii kaan deeggarsa yaada isaanii kennaa jiru. Pireezidaantii Zeleniskiin Waayit Haawus haala hamaadhaan gadhiisee bahuunis ni yaadatama. Haaluma kanaan erga Tiraampiin walitti dheekkamanii booda guutuu Awurooppaa keessatti deeggarsa argataa jiru. Ministeerri muummee UK Keir Starmer karoora qabxiiwwan ijoo 4 qabu kan waraana Yukureen dhaabsisuuf gargaaru jechuudhaan walgahii Awurooppaatti waamanii labsaniiru. Karoorri kun waraana Raashaa Yukureen irraa qolachuufis akka gargaaru ifa godhaniiru. Karoora warra kaayyoo kanatti fayyadamanii kanarraa fedhii agarsiisan hojiirra ooluu kan ta'eef UK, Faransaayii fi biyyoonni Awurooppaa kaanis hirmaachuun deeggarsa Yukureen keessatti US akka hirmaattu ga'ee isaanii ni gumaachuu jedhanii dubbatan. Kora aanga'oonni biyyoota 18 hundi isaanii Awurooppaa irraa ta'an dhimma Yukureen irratti ta'an irratti seenaa keessatti yeroo murteessaa ta'e irra jirchuun Keir Starmer dubbataniiru. Kora kanarratti kan hirmaatan pireezidaantii Yukureen Volodimiir Zeleniskiin biyyi isaanii tumsa cimaa akka barbaadu dubbataniiru. Kora kanarratti tokkummaa Awurooppaa kan yeroo kamuu caalaa sadarkaa ol'aanaan mul'ateera kan jedhameef korri kun erga Zeleniskii fi Doonaald Tiraamp Waayit Haawus keessatti walitti dheekkamanii booda kan ta'amedha. Starmer kora kana booda ho'itaa ibsa kennetti qabxiilee 4 irratti wal ta'uu isaanii dubbatan. Qabxiilee kanneen keessaa meeshaalee waraanaa hedduun Yukureeniif akka kennamanii fi Raashaa irratti dhiibbaan diinagdees akka godhamu kanaan qoqqobbiin cimaan akka irra kaahamu kaa'ameera. Waliigalteen nageenyaa kamuu kan birmadummaa fi nageenya Yukureen mirkaneessu ta'uu qaba. Yukureen marii nageenyaa hundarratti argamuu qabdi jechuun kaaseera. Waliigalteen nageenyaa wayitaa taasifamu akkaataa humni ittisaa Yukureen cimee goreera gara fuulduraatti mudachuu malu ofirraa qolatu jechuun kan ta'amee fi yaada marii Yukureen irraa dhihaatuuf kan dhaabbatu akkasumas nageenya egereef wabii kan ta'u qindoominni qaamolee fedhii hirmaatanii kan ta'udha jechuunis yaadota 4 kana kaaseera. Ministeerichi maallaqa miiliyoonaan lakkaa'amu misaayiloota ittisa qilleensarraa ta'an 500,000 ol bituu kan danda'u doolaara Ameerikaa biiliyoona 2 deeggarsa Yukureeniif kennuus himeera. Kana malees paawundii biiliyoona 2.6 kan tilmaama Yukureeniif liqiidhaan kan kennamuu fi dabalataan gargaarsa ni taasifna jechuun waadaa gale. Dogoggora kanaan duraarraa barachuu qabna. Waliigaltee Raashaa salphate cimsinee seentu hin feenu. Of fooyyessuu qabna. Waliigaltee taasifnu kamiyyuu keessatti humna cimaa qabaachuu qabna jechuun Keir Starmer dubbateera. Ministeerri muummee UK kun biyyoonni kaanfaa qindoomina jedhame kanatti seenuudhaaf akka walii galan kan hin ibsinee fi garuu kanneen kutannoo qaban karoora kana bal'inaan saffisiisuudhaan hojiirra oolchuu keessatti ni hirmaatu jennee eegna jechuunis kaaseera. Zeleniskiin gama isaaniitiin kora Londanitti taa'ame kana irratti Waayit Haawus keessatti jechoota walitti daddarbatuudhaan ture US akkasumas Yukureen waan fayyade tokkollee akka hin qabnee fi dhugatti pireezidaantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin akka fayyade dubbateera. Garuu yoo affeeraman gara Waayit Haawusitti deebi'uun akka mari'atanis kan ibsan yommuu ta'u, korri dilbataa Londanitti geggeeffame torbee hooggantoonni Awurooppaa dippiloomaatota irratti humna isaanii duguuganii hojjetan ta'uun goolabeera. Korri kun guduunfaa daawwannaa pireezidaantii Faransaay Imaanuweel Maakiroon, ministeera muummee UK Keir Starmerii fi pireezidaantii Yukureen Waashingitanitti taasisaniiti. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf isiniif qopheessinii kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Waliin waan turtaniif galatooma.